السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتني فيا كيساني بكم جرتني نجاني ربي رحمة نساء سنة تعبو سنين جتشان تنجاجرا الحمد لله رب العالمين. هرانيا تبريدات وكسني كبدين فين جرا كراسل بات تأين سني كبدين فين جرا ياد سنو كني تنين غافي سنو إيه ستنين كسم سواد سنو جت لاجتن الراحة لجل كباف نياتا آدا نانو أرسي سني كبدين فين جرا النسمالي متشرا يوكين شوكو يسجنون سان كبدين فين جرا wantoonni asii argitan wantoota na barbaachisanii inni jalqabaa dhadhaadha itti aansee kun daakuu bassooti asitti daabbo qoloodha laayikan zayitimaan akkuma kuukisii xabassu godheeti noormaali daabbo qoloo seeraan hojjedhee osoo hin taane naannoo keenya itti godhamaa sanii fi akkuma argitan asitti gingilchaa fi meeshaatti gingilchuu qopheeffadheen jira amma maal goona daakuu keenya gingilchinee gara hojii keenyaatti ceena. Hayyee kun amma akkuma agartan daakuu gingilchee geessee jira. Asin maashina qopheessee maashinni kun maashina lixiiti. Warroonni biyya hambaa jirtan maashina warroonni qabdan haala kanaan oduu fayyadamtanii baay'ee bareeda. Micciiraan sirriitti micciiraa humna ajaa'ibaa waan gaafatuuf ani maashina fayyadame jechuudha. Harkaan sa'a tokko haga lamaa nama fudhata sanii fi bismillah jalqaba daakuu keenyatti goona. Xiqqeessineetumaan. Samboda dhadhaa yoo dhadhaan tana qofaa miti irraa as jookii kana irraa kana hir'ifadhaati itti fayyadamaan gani na barbaachisu xumura beeka malee jalqaban beeku. Hayyaa asitti maashina maaliif akka fayyadamu ishin hundaafuu gala jedhee yaada sababni tokkoffaani humna iyyuu namaa qusataa harkaan yoo sukkuumnu immoo baay'een humna dheeraa nama gaafataa yeroo dheeraa namarraa fudhata saniif maashina fayyadame jechuudha. Asitti immoo moor maashini baay'ee wal aseensisee micciiraa ajaa'ibaa akka hojjetu immoo ni argitu. Anamma maaliif irraa dhaabee kun qarqara isaatitti jala gahuu dhabuu danda'a. Kun argitanii daakuun kun akka jalatti nafne meeshaa dheeraadhaan waan akka cilfaatiin kun akkana keessaa kutuutanii naannoo biraatitti sukkaara illee hin fayyadamu. Waan sukkaara ittiin fayyadamu daabboo qofa fayyadama. Yoo sukkaara illee itti godhuu hin dandeettan jechuudha. Bassoof dhadhaas adadumaan itti dabalaa deemna. Hayyee kun akkuma agartan maashinichi sukkuumee qarqara dachaasee jira amma maal goona dhadhaas itti daballaa bassoos itti daballaa maashinni immoo hin sukkuumaa jechuudha akkuma agartan. Haya kun sukkuumamee jira hanga qoriin kiyya wal fudhatee qorii tokko ta'uu isaatitti akkanuma sukkuumaa daakuu dhadhaatti dabalaa deemna. Hayyee kun akkuma agartan daakuun baay'isee wal fudhatee jira. Isteeppii madhadhaa harkaan sukkuumnu san deemna jechuudha. Maali adada maashinii sukkuumuun dhadhaatti dabalaa daakuutti dabalaa deema. Homaa garaagarummaan qabu. Harkaan yoo sukkuumnu dhadhaatti qicaa daakuutti qicaa sukkuumaa deemna waan ta'eef. Hayyee kun akkuma agartan kan akka ajaa'ibaa sukkuumee daqiiqaa 35 ol sukkuumeeraan maashina kanaa maal sirri sukkuumoo gara keenyatti kun amma maal goona daabboo qoloo isiniin jedhisan irra firfirsinaa isteeppii dhumarra yoo geenne itti goona jechuudha. Harkaan yoo sukkuuman harka waan nama quuquuf dhumarra itti godhan jechuudha daabboo qoloo. Hayyee kun akkuma agartan akkana sukkuumamee baay'ee wal aseenee jira. Dhumarra immoo yoo qorii godhee dhandhamni isaa akkamitti akka ta'e isin himuun agartanii karraa fi amma kana irraa gaxxurooree maashina kiyya irraa baasee maal goona qorii baasuu qofan nu hafee jechuudha. Hayyee kun amma micciiraa kiyya gahee jira. Ani waraqaa qopheessee qoriin keessatti
micciirraa kaayyaa ittiin qabanneef zibarraakii kana qopheessee amma maal goonaa micciirricha kennaa harkaan tolchine itti godhuu qofaa jechuudha. Bismillah. Kun wal qabachuu isaa immoo gochuu feetan kunoo akkanatti marii ilaalla. Akkaan beekutti akkanatti kunoo akkana gaccaba jechuudha. Bismillah. Ayyee kun akkuma agartan asirra mataarra ol baasuu miree micciirraa hojjetan amma xiqqoo ka gubbaarraa kana laafise xiqqoo ishii amma akka wal qabatuu fi maaliif amma akkana godhee gubbaa isaarra pilaastikatti godhee achi booda qadaada akkana itti qadaadee firiija kaayaa jechuun hanga sa'a murtaa'e tokko san booda eega inni qorree booda micciirraa akkamii akka ta'e walumaan laalla. Ayyee akkana xumuree jira amma bakka qorraa kennee yoonni qorre teestii isaatiin walitti deebina haga dhumaan laala. Micciirraa kiyya bannee laalla teestii isaa micciirraa akkamii akka ta'e laalla. Haala kanaan xumuree fixee fal'aan ammoo akka aadaa Oromootti eenyu akka ittiin nyaatu gaafii isiniif kaa'ee isintu naa deebisa. Fal'aan yookiin mooqqaa jedhama maqaan. Kana irraa kaasna. Jala kanaan wanti akkana ol jejjedhee fi peestaala dura jalaan godhe isiniin jedhisan waan jalaan godheef akka qorinna jalaan banneef saniif xiqqoo akkana ol jejjedhee bismillah kunoo qorrisiisee jira haga sa'aatii murtaa'e tokko dafanii waan hin nyaanneef yoo karaallee deemanii dubartii deesseef illee gumaatan hojjetama garuu wantoota dura isin hime san keessa. Muraan isaa akkuma agartan humna gaafatuudha. Kun akkuma agartan micciirraa kiyya muree qopheessee jira. Asitti aanan illee jira waan fedhan fayyadamanii garuu immoo aanan ititti hojii fayyadamu aanan teestii isaa isin himuuf aanan qicacca. Garuu immoo nyaanni kun micciirraan naannoo aadaa Arsii keessatti nyaata baay'ee jaalatamaa kabajamaa fi iddoo silaa gurguddoo jedhamu qabanii kan ittiin deemanidha. Akkasuma isinillee nyaata naannoo keessanii ka beektan nu eeraa nu barreessaa nu immoo hojjannee isinii dhiyeessina. Akka nu isin hojjannee dhiyeessinu isin immoo YouTube kana like, share, subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquudhaan nu jajjabeessaa. Viidiyoon hojjedhu immoo hanga xumuraa laalaa. Maaliif yoo san anaaf isaamilee ta'a isinillee barnoota irraa argattu jechuudha. Kanaafuu nyaata naannoo keessanii ka haalaan beektan ka jaalattan kabajaa kan qabuu fi kan jaalatamu kan ta'e iddoo silaa namoonni gurguddoo tolgan qabamee deemamu kan ta'e nu barreessaa nu eera nu immoo aga dandeenyu hojjannee isin biraan geenna teestii isaa isin himaa bismillah. Waaw micciirraa ajaa'ibaati. Hayyee waa hundaa akkuma argitan kana hojjedhee xumuree jira. Isin YouTube keenya like, share, subscribe godhaa yaada qabdan barreessaa gaafii qabdan illee gaafadhaa. Moor hiriyoota keessan biraan osoo geettanii nu gammachiisaa hanga nu qophii biraatiin walitti deebinutti immoo assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.